Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii kabajamtoota jaalatamtoota maatiidhaan koo. Warroonni chaanala kiyyaa maatiin ta'e maatii ta'a. Warri maatii taatan immoo laayikii godhaa. Akkuma isaan immootiyyuu maatii keenyatti dabala maatii warri maatiin ta'in wallee gadhiisuudhaaf qophaa'an simadha. Amma immootiyyuu har'a dhimmoota ciccimaa qabadhee isinii dhufe. Dhimmi lama gammachuu, dhimmi tokko gadda. Kan caalu hundaayyuu garuu gadda. Kan hundaayyuu caalu isa gaddaati. Maaliif yoonaan jettan Suudi Arabiyaa keessatti ilmi namaa akka sareetti ilaalamaa jira. Ilma namaa caalaa sareetu iyyuu ulfinna argataa jira. Du'aan isaa hin kabajamu, jiraan isaa hin kabajamu, mirgi isaa hin kabajamu. Akka barbaadan godhaa jiranii jechuudha. Kan akka taasise maalidha? Kana kan taasise dadhabina biyya keenyaati. Osoo biyyi keenya demokraasii qabaatee, osoo biyyi keenya lammii keenya Itoophiyaa keessatti jireenya ofiitii Itoophiyaa keessa osoo konfidensiin qaba jedhee jiraachuu danda'e biyya ormaatti ni jiraata jechuudha. Biyyi isaaniitti irrattuu qalaa jiranii biyya ormaatti immoo maatti godharree isaan akka fedhan yoo ta'e. Lammii kee jedhee itti gaafatamummaa fudhatee lammii kee maa akkana goote jedhee osoo gaafatee jechuudha. Mangistii kana jechuudha isa amma Suudi Arabiyaa kana jechuudha osoo gaafatee mirga qabaa jechuudha. Miknyaatuun lammii isaati waan ta'eef. Lammii Itoophiyaati waan ta'eef. Ijoolleen kun waraqaa malees biyyaa bayan maaliif akka biyyaa bayan hin beekne jechuudha. Rakkinaaf biyyaa bayan malee jaalataniiti miti. So guys kan gaddaa kuni baay'ee namatti dhaga'ama. Ijoollee keenya bakka jirtaniin sagalee ta'aa hamma danda'amuun jechuudha. Maaliif nama waraqaa hin qabneen mallaqa walitti guurtanii hin ergineef? Mallaqa walitti guurtanii nama waraqaa qabuun bakka sanitti hin ergineef. Please ijoollee kana bira dhaabadhaa. Waan dhageettan hundaan isinitti himaa jirraa bira dhaabadhaa. Ijoolleen kun miidhamaa jiranii please. Isinii galee. Inni biraan mootiyyuu gammachuun jira. Gammachuu jedhee isiniin jedhu isuma dhugaa gammachuu guddaadha jechuudha. Ustaaz Abadiin Jabal filannoo keessaa bahee jira jedhan. Filannoo keessaa bahee jira. Dursa Jimmaan isatti amanee uummanni musliimaa isatti amanee ture. Dhugaan Oromoo dhugaan ni oola ni bula malee hin kufu dhageeffadhu. Egaa akkasitti isiniin jedha. Oromoon abbaa biyyaa ta'ee taananiin wanti hundi isaatiiyyuu qalaalee nuuf ta'a. Garuu haga Oromoon hiree isaa kana hiree Oromoo kanatti yoo hin fayyadamin nuti gaddi keenya itti fufa malee duubaan deebi'u jechuudha. Kanaaf Rabbi keessan kadhadhaa. Biyyi keenya haa ce'u. Cinqi keessan ullee haa baasu. Isaan hidhamanii jiran. Nuti garuu cinqamnee fi jirra. Maal keessa jiran ka jedhuun cinqamna. Baay'ee cinqiidha jechuudha. Egaa cinqii biraan mootiyyuu ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jiran baay'een isaanii rakkachaa jiran. Rakkoo yoo isiniin jiru rakkuma xiqqaa kana osoo hin ta'in rakkoo guddaa keessa jiran jechuudha. Sadarkaa reeffa isaanii akka malee godhuu birasii gahaa jira. Egaa kanaan dura viidiyoodhaan akka nama shurur jedhu arguudhaaf nama jibbisiisu baay'eetu gadhiisamee ture. Fakkeenyaaf Tarijii keessa Baraadii keessa kaayyamaa mana ani gaafsan dhugaa Rabbii gaafa viidiyoodha sana argee irrafne jechuudha. Rafeen bullee isiniin jira. Dhugaa Rabbii irribna dhufuu didee viidiyoo masaa tura dhufe irribna dhufuu didee jechaadha. Yaa Rabbii kiyya biyya ormaatti nu dararama. Biyya keenyatti nu dararama. Eessatti nuuf tara? Minatti maa? Kanaaf inshallah Rabbiin isaanillee haa baasu. Osoo biyyi keenya ce'ee, osoo biyyi keenya hiree argatee, osoo biyyi keenya demokraasii qabaatee biyya ormaatti hin dararamnu jechaadha. Gallee biyya keenya jiraachuu dandeenya jechuudha. Tarii mootummaan akkanatti biyya ormaatti lammiilee Itoophiyaa akka dararaa jiru kuni osoo mootummaan keenya kan jaaratu ta'ee, kan lammii ofii hordofu ta'ee, lammiin isaa tokko osoo du'ee osoo inni gaafatee deebisanii akka
saree hanqatanii bar saree ni galee saree hanqatan ilmi namaa Saudi Arabiyaa keessatti reeffi isaanii kabajaan qabu jiraan isaanii kabajaan qabu yaa saba yaadame ani garuu mataan na dhukkuba waa'ee ijoollee sanii yaadu jechaadha. Kanaaf wanti nuyi godhuu qabnu hiree uummata Oromoo kan dhufe kana akkuma Jawaar jedhe tolchinee irratti duunee qabachuu qabnaa jechaadha. Har'a baay'ee waan gammachuu guddaatu jira. Gammachuu guddaatu jira. Gammachuu guddaatu jira. Viidiyoo kana wajjin hagadhumaa godha dhugaa rabbii jechaadha. Viidiyoo wajjin hagadhumaa dhugaanii ni tura malee kufee nafu. Dhugaanii ni bula malee hafee nafu lafatti. Ustaaz Abdii Jabal ummanni Oromoo nama musliimati irratti mootummaa akkana raawwataa jiru wajjin maa dhaabatta jedhee gaafii isatti dhiyeessaa tures irraas dubbataa turan. Didee wajjin dhaabbataa ture. Har'a garuu erga filannoon deemtee bultii torbaanitti akkas galte keessaa bahee jira jedhe. Mirga isaati. Mirga isaati. Dirqamni hin jiru mirga isaati. Amma isallee kan hin hidhanii jechaadha. Haa hidhan kaa dhugarratti yoo du'e dirrabbi qaba qaalichi kun dhugarratti yoo wareegame namaa miti rabbu jaannata galchaa jechuudha isinii galee. Sababiin isallee Abiyyi Ahmad ummata musliimaa keessumaayyuu ummata musliimaa cifcafaa irratti godhaa jira waan ta'eef. Ummata musliimaa baay'ee miidha waan ta'eef. Ummata musliimaa jala masgiida gubee wanni inni hojjetan hin jiru jechuudha. So gammachuun tokko kanaadha. Gammachuun lammataa immoo artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa artistii Galaanaa Gaaromsaa miliyoona 2 galeef jira. Gammachuu kana arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Oromoon ija lamaan banatee jira jechuudha. Waan Oromoo irratti agarree inaafaa turre mana keenyatti arginee jira jechuudha. Gammachuun kana caalaa garuu hin jiru. Kana caalaa maalitti gammaddan natti maami? So baay'ee nama gammachiisa saniin jechuu barbaadetti baay'ee. Saniif isiniin jedha. Na gammachuun kana fakkaata. Gammachuun lamaan kana fakkaata jechuudha. Kan peejii Amaaraatti agarree peejii Amaaraa agarree artistoota keenya maaliif hin guddisne jenneetu aaraa turree har'a garuuyyuu mana keenyatti argine jechuudha. Guyyoota muraasa keessatti miliyoona 2 laallamee jechuudha. Baay'ee namatti tola. Akkuma sana Abdii Jabal baga Rabbiin daandii haqarratti si deebise. Baga Rabbiin cubbuu safuu si hojjechiise. Baga Rabbiin safuu si hojjechiisin ummata hidhaa taa'anii ija isinitti bobaasaa jiran san irraa bagaaftan ija isaaniitirraa. Isaanis jireenya ofii gaarii gatanii dhugarratti wareegamna jedhanii murteessanii taa'aa jiranii jechuudha. Dhugaan isaanii immoo hojjetaa jira jechuudha. Garasis ta'ee garana ta'ee mootummaan kun ce'uu hin danda'u jechuudha. Akkas jara keenya abbaan dhugaadhaaf deemu ni okkola malee cabeenaaf. Abbaan dhugaadhaaf deemu abbaan dhugaadhaaf okkolu hin cabu. Dhadhaabbateetuma gaara ga'a jechuudha. Bakka milkii isaan ga'a jechuudha. Sini galee. Achillee garanallee deemtee Abiyyi Ahmad uummata Oromoo harkaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Uummanni Oromoo Hacaaluun ajjeesan qabsoo Oromoo hin cimsan. Qabsoo Oromoo Hacaaluun akkamitti cibsuu danda'e hoo jettanii na gaafattanii qabsoo Oromoo hin cibse jechuudha. Hacaaluun baay'ee guutumaan guutuutti qabsoo Oromoo hin jajjabeesse hundeen gadi dhaabe Hacaaluun. Lubbuu isaa maaru. Lubbuu isaa hamaaru hundeedhaan gadi dhaabee jechuudha Oromootaan. Maaliifi sirboota isaa guutuu ergaa kan qabu jaalala irratti ergaa kan qabu namni dhageeffatee hin jiru.
namni wayita caaluun jiru sirba isaan dhageeffatiin ergini du'e dhageeffate. So gurratti isin calaw jeen Oromoon maal akka ta'e Oromoon maal akka barbaadu Oromoon waa hunda isaa dubbatee jechuudha baay'ee. Akkasitti isiniin jedhaa edaa kabajamoo gammachuu fi gaddi qabannee dhufne kana gadda kanaaf garuu baay'een gaddina. Ijoolleen Suudi Arabiyaa keessatti dararaa hin taane keessa jiranii akka rabbiin kadhannuuf waan itti amannu rabbiin haa kadhannuuf waan danda'ameen immoo gargaarsa haa goonuuf gargaarsa barbaachisa gargaarsa haa goonuuf please isiniin jedha waan turtii haa kana wajjin gootaniif guddaa galatoomaa ilmaan Oromoo dachii kanarra jirtan isin jaalladha isin kabaja nagaa naa tura. Ciao.